Hayye akkam nagaa fayya jirtu akkam Facebookii live yaga seenuu dhiisneeti turre kunoo har'a gaddachaane Nasir Musa akkam nagaa fayya sagalee yoo dhagaamtaati mee mallattoon akenna Hassan Hawwi Ibrahim akkam nagaa fayya jirtu nagaa fayya qabdanii men warri sagaleen isaanii dhagaamu warri jechuun na argaa jirtanii na dhagayaa jirtanii lakkoofsa keessa na kenna in dhagaamaa taate tokko barreessa yoo hin dhagaamne taate hin dhagaamu jedha barreessa okay hin dhagaame jechuudha hin dhagaame jechuudha hayyee akkam nagaa fayyaa jirtu nagaa qabdu irreechi akkam ture walumaa galatti haalii qabsoo maal fakkaataa waan akkasii isin gaafachuu barbaada garuu waan dubbachuu barbaada waa takka sunilleen siidaa paarkii tokkummaa yookaan ammoo Unity Park yaandinet park jedhamu masara biyyaalessa Abiy Ahmed haaromsiise sunirra waa takka lama dubbachuu barbaada masara biyyaalessa sun muuziyeemittu geeddaruun akka yaadatti hammeen hin qabdu waan badduu miti garuu yoo masara biyyaalessa sun paarkii yookaan waan gos fedhettu jijjiiru Abiy wanni inni godhuu qabu tokkini guddoon mootonni inni faarse fi masaraan biyya suni seenaa biyyi sun qabduu fi addummaa biyyi sun qabdu kan mul'is ta'uu danda'a. Mootonni biyya suni Atse Tewoodiroos Atse Minilik irraa jalqabnaa ka biyya Itoophiyaa jedhamu kan ammaan tanaa kana weeraraa fi koloniin hundeessirraa kaasee haga Abiyyiitu ka jiru akki namatti waan badaa fi hamtuu ka hojjetan qaban. Kan lamaanuu wal maddiit yookaan ammoo wal biratti qabee mul'isuu qabaa malee seenaa tokko qofa faarsuun seenaa tokko garsiisuun akka malee dogongoro guddaadha daba kan ammoo ka dalagee ilma abbaa gadaa kan nuti jennu nam Oromoo Abiyyiin achi keessa tahee wanni inni godhe kunin waan akka malee isa qaanessu qabsoo Oromoo busheessu seenaa nu himachaa baanu ka waggaa 27 kan qofa son taane waggaa 60-50 kan waan irratti ijaarresan hundayyuu ka hunda irra duwwaan baay'isu tahee argame jira. Abiy muuziyeemii kana Minilik bulgu Minilik gorjama nama nyaate Minilik waraabessu guyyaatii jechi isaa fi ibsu hin jiru Minilik genociderii Minilik dhiiga cunqurfamoota biyya suni sabaaf sablammoota harkaan dhiqate faarsuun seenaa warri Minilik nyaatee Minilik galaafate ijjeese sun wal bira yaadatamuu qaba yookaan Minilik waan faarfamuuf yaadatamuu hin qabu yookaan dagatamuu qaba. Waan Minilik godhe tokko lama sanii ta'e muti. Minilik duula guyyaa tokkootiin Somaalota 12,000 ijjeese. Qarqara magaala Jijjiga Kaarmi jedhamtu kanatti warra Somaalee resist godhuuf kadhuuf. Minilik ummata kafaa 100,000 caalfixi. Walayita ummata 100,000 caalfixi. Kan Oromoo lakkoofsi miliyooniin kaawama. Lakkoofsi Oromoo ka gaafa Minilikiin Oromiyaa qabateen duuba turee fi suniin dur ture. Oromoon biyya badhaatu biyya quuftu jedhee namtichi warri biyyi san keessa deeman quufa Oromoo masaajaan faatii barreessanii jiranii dabaadiin faatii barreessanii jiranii suniin duuballee namni gosa hedduu barreessee ture. Lakkoofsi ummata Oromoo miliyoonii 10 ka tilmaamam miliyoonii 5 gad deebi'e sila haala qabeenyi Oromootiin
durummaa isaatiif haala qubsumi lafa isa namaa mijoofturra kan ka'e lakkoofsi Oromoo akka malee baay'achuu qabaa jedhame barreeffame. Wanni kun jechuun waan Oromoon amma kan dubbattee miti. Yookaan ammoo akka Habashaan jettu waan Asmaroom Leggeessi nu barreessa miti. Yookaan ammoo waan Tasfaayee Gabraa'aab yookaan Gadaa Gabraa'aab barreessa miti. Waan kana warri Oromiyaa keessa jiraatee biyyi Oromoo bar dheeraaf jiraatee beeku warra sanittu barreessa. Warra sanittu Oromiyaa keessa deemee Disalviyaak waggaa 20 ol biyyi Oromoo ka beeku. Biyyi Oromoo ka waliin gahee quufa biyya Oromoo hedhu. Abisiiniyaan gaafsu miliyoonii 4 qofaa jedhu akkam guddate Oromoo miliyoonii 10 kan inni ka'e. Gaaf inni gaddeebi'e ummati Oromoo miliyoonii 5 oliin. Gaaf sunitti ayyee lakkoofsi lakkaa'ee hin jiru akkamiin beekaa miliyoonii 5 akkamiin ta'uu dhaqqabe jedhanii wal filmisuu danda'e. Garuu ummati dhumate ummata 100,000 hedduuti. Minilik kanatti faarfamuutu jira. Minilik bineensi kun. Minilik kaa'oo xoonaa ilmaan Walaayitaa wanni godhanii dagatin jiru. Walaayitaa mo'atee ummata 100,000 oli fixee ummata 18,000 Minilik boojuu mataa ofii garboota oofate Finfinneetti hin gale. Minilik gaakki shorrochoo mootii kafaa mo'atee ummati isaa ficcisiisanii kobanaalleen keessa jira. Waan inni godhe ummata 100,000 ficcisiis waan namni dagatu miti. Ummata gimiraa ka irra hafe garboota godhee oofee gurguree ummati gimiraa ummati kuloo kontaa yam walaayitaan ummata duukaa lubbuun hafe garbootaan gurguree fixe. Minilik mataan isaa garboota 70,000 ol qaba. Akka jaarsi seenaa barreesse seenaa Minilikii dhuunfaa jiruu isa ka barreesse jechuun jireenyi Minilik jedhee namichi barreesse Marcus 70,000 qabaa jedhee barreesse. Minilikii akkas nam lafirraa fixe. Minilikii garbaan nam gurgurate. Minilikii duguuggaa sanyii godha. Minilikii haawwaniif dhiira Oromoo haawwan Oromoo harmirraa mure aanoletti. Harkirraa mure gootota Oromoo. Minilik leenjisoo diigaa faatii har'a namoota jechuun dhugaan kiyyaa waalamtullee bilisummaan kiyyaaf dhugaan kiyyaa ijoollee kiyyaa ni baati jedhe dhaamate deem Abiyyarra faarsaa jira. Wanni Abiyyiin godhe waan akka malee hamtuuti. Minilik faaruun isaa hin maltu. Minilik bineensaa. Minilik bineensaa faaruun tokkolleen isaa hin maltu. Har'a Minilikiif masaraa biyyaalessaa keessatti hawwiilti dhaabanii fi siidaa suniin seenaa Minilikiitiin ekeraan boolla baasanii nu bulchuu barbaadan. Tigreen ekeraa Melleseetiin reefka Melleseetiin nu bulchuuf yaaddee turte. Har'a Habashaan jechuun Minilik dhakaa gubbaatti dhaabanii ekeraa Minilikiitiin nu bulchuu feetu. Kuni hin taahuu. Minilik bineensaa seenaan isaa hin deebi'u. Seenaan Minilik hin deebi'u. Oromoo waan kan falmachuu qaba. Minilik bineensaa faaruun isaa hin malle akka Qamar Yusuf jedhe. Nu daganne jechuun ka harmi irra muram haawwan keenya. Ka harki irra muram dhiira teenya. Nu warri jechuun madaa qabu. Warri jiili qabu. Seenaan keenya callifamee dagatamee har'a seenaa warra harma mureetiif harka mureettu faarfamaa jira. San maallaqa kaffalamee daawwachaa jiran yookaan namni daawwachaa dhufu. Dhukkubbiteen mada ummata Oromooti. Mada ummata Oromootiin Itoophiyaan har'alee daldaaluu feeti. Mada Oromoo irraa turizimii argachuu feeti. Mada Oromoo ka hin gogin hin qoorin irraa ammallee ekeraa warra mada dhaqqabsee suniin nu bulchuu barbaadan. Minilik bineensa waan faarfamin qaba. Yoo Minilik jabeen isaati ni faarfama yookaan faaruun malee fedham warra Minilikiin fixe warra Minilikiin jechuun ijjeese harka harmirraa mure warri sulleen haqa qaba.
aanoleelleen achitti mul'achuu qabdi bakka abiyyiin Minilik zufaanii gubbaa kaa'e suni kulleen madaa isaati kulleen rakkoo inni uume rakkoo tokkummaa biyyi suni ijaaruu keessa dhaqqabe jedhamee seenaan kun lamaan waliin himamuu qaba. Seenaan Hitler biyya Jarmen keessatti hin faarfamu. Seenaan Idi Amin Daadaa Uganda keessatti hin faarfamu. Seenaan apartheid Afrikaa kibbaadhaa keessatti hin faarfamu. Seenaan Mussolini ka faashistii Xaaliyaan keessatti hin faarfamu. Seenaan Minilik Itoophiyaa keessa faarfamuu hin qabu yookaan faarfamuu malee taate waan inni gaarii hojjetame warri faarfatu nu ammoo badiinni dhaqqabseefillee wal birattiyyuu waan garsiisa siidaa aanolee haa taatu cunqursaa sabaa fi sablammoonni Minilik gubbaa dhaqqabse aadaa inni balleessa irreechi waggaa 150 dubatam dhufeedhaan kun waan warri faatii balleessa aadaa sabaa fi sablammoota sadii Minilik wasadiin dhufe namatti waan gaarii miti kan inni ittiin dhufe tokkoffaa namni Itoophiyaa cuftuu akka afaan tokko dubbatu afaan sabab sablammoota balleessu afaan Amaaraa nam hunda Amaaraa kan dubbatu godhu Amaaraization lammaffaa namni biyyisan keessa jiru amantiin hunduu badda ortodoksii hordof godhuudha Amaaraization Christianization sadaffaa ammoo namni hundu lafuu fi dhabee gabbaarii ciisenyaa akka inni ta'e lafisa gubbaatti qotee irboo fi siisoo gabbaree akka inni nyaatu bataskaana asraatii kennee bataskaa wajjin tahanii nami cuftuu laf dhabee nafxanya jedhee eegee abiyyiin shimallis kalee dubbatu sirni dubbatu nafxanya jechuun san abbaan lafaa dhabee lafa isaa jechuun ka alagaa sooree nyaachisu ka alagaa qotee nyaachisu ka ijoolloo fi agabsee damme gaagura godhee aanan baadhatee tumaalessa re'ee maseena maalii itti feesisee ka abbaan lafaa dhufee jechuun abbaan qotee gaangee isaati fardi isaa hin yaabbanne ka inni gartee nafxanyaan gaangee yaabbate fardi yaabbate inni miilan jal fiigu ka ijoolloo fi afaan qabe ijoolleen ofii beelaan dhumatti ka abbaan lafaa bakki warri gaangee fardaan deemuu hin dandeenyu gurmuu irratti wasaasan baata dhukkubsata ittiin deemsisu sirni nafxanyaa sirni Minilik sirni gosuuni ture. Minilik nama tokkummaa biyya saniitii fi rakkoo harri taate hundaafiyyuu sabab ta'edha. Yoo tokko biyyi sun humnaan tokko tolchee sabab sablammoota koloneeffate jenne seenaa cunqursoota ka koloneeffattoota fitii fi ammallee ka warra koloneeffatame haala wal madaaluun dhukkubbii warraatiif rakkoo warra waan jiruun garsiisuu qabna. Abiyyi kan godhaa hin jiru. Abiyyi madaa Oromoo keessatti madaa Oromoo fayyisuu dhiisi muka keessatti rurruuqaa jira. Muka keessatti maal muka keessa madaa galchee madaa Oromoo dhukkubsaa jira. Madaa sabaaf sablammoota keessatti sooddi naqaa jira. Dhukkubbi kennu dabalaa jira. Nu dhagaa jenne namni dhagaadhamu. Seenaa kennu miidiyaa gubbaatti harnimatan. Minilik bineensi faarfamaa jira. Minilik faaruun isa waan tokkollee hin malleef. Masaraa biyyaalessaa har'i jechuun haaromsamee Minilikii fi siidaan dhaabatee yaadannoon dhakaan bu'uuraa ka irreecha Finfinnee hora Finfinnee waggaa 100 olii addaan cite deebi'ee dhaabatu warri inni irratti goobse warri inni irratti moosise wanni onnee kenneef ijoolleen habashaa siidaa sun cabsite dhakaa yaadannoo bu'uuraa sun cabsan guyyaa dhakaa yaadannoo san cabetti wanti kun eebbifame wanni kun waan akka malee badaate haamile ummata Oromoo tuqa qabsoo ummata Oromoo duubatti deebise Minilik jechuun galata isaa hin malle faaruu isaa hin malle seenaa isaa hin malle kennaa jirra kunin abiyyi waan akka malee maqaa balleessu waan akka malee xureessu Oromoo biratti fudhatama dhabaa jira fudhatama Oromoo biratti fudhaba inni fudhatama Oromoo haajarra hin qabu sabaa fi sablammoota Minilik miidhaman biratti dhageetti dhabaa jira biyyi Sidaama wal nu dhabsiise ummata Sidaamaa jechuun ficcisiise sabaaf sablammoo Sidaamaa keessa jiranillee walii kaasise warra fira nuu ta'u warra olla nuu ta'u warra nu jaalatan hundaanuu wal nu dhabsiisu jira Minilik waan har'a godhu kanaan ummata Walaytaa Kakaawoo Xoonaa ka Minilik balleessuun wal nu dhabsiisu jira ummata Kafaatiin wal dhabsiisaa jira ummata Gimiraatiin wal nu dhabsiisaa jira ummata Somaalitiin wal nu dhabsiisaa jira beesi isa ka Oromoo jibbaatee jira ummata Tigreetiin wal nu dhabsiisaa jira
namni Minilik jaaratu yoo jiraate gosta qofsab tokko qofaadha. Minilik har'a jechuun masaraa biyyaalessaa muuziyeemii tokkummaa jedhee eebbiskan ummati Oromoo irraa hin gammanne sabab sablammoonni biyyi sun irraa hin gammanne mootummaan Eertiraalee irraa hin gammanne Isaayyaas Afwerqii dhufuu dide. Dippiloomaasiillee jechuun hariiroo ollaa waliin nu qabnullee nurraa hammeessaa jira namtichi kun. Wanni inni ittiin deemu jiru kun waan badaa. Minilik warra Eertiraa akkuma nurraa harmaa fi harki ciree Eertiraalee irraa hayyoota warraatii fi warra Eertiraaf qabsaa hundaayyuu harki irraa mummure, harki irraa cire. Minilik jechuun kana seenaan isaa. Minilik jechuun bulguudha. Minilik nama nyaatadha. Minilik genocideridha. Minilik jechuun cafcaafidha. Zaranyaadha. Minilik bineensa Minilik waan faarfamuun hin qabu. Abiyyi akkaataan inni amma itti deemu jiru seenaa Itoophiyaa keessatti biyyi sun akka nagaa hin argan nami godhaa jiru guddaan tokkin sodaan nagaa guddaan tokkin biyyi sun keessatti Abiyyidha. Seenaa bulguu awwaalaa baasee bulguun nam bulchuu fi inni yoo fedhe bulguu ajalatuuti inni mootii haa ta'uuti waan fedhu faa godhuu fedhu garuu seenaa bulguu Oromoo irratti faarsanii Oromoo seenaa bulguutiin bulchuun hin taatu. Abiyyi bulguu waan fedhe hasagaduufi yoo fedhe bulguu waan fedhaa godhu horii Oromootiin masaraa biyyaalessa Oromoo hayyootii Oromoo kaabbaa gadaa galma tufaa munaa tufaa galma Oromoon itti cap biyyi Oromoon itti cape keessatti warri harkisa nyaatee bor harkisa nyaachuu deemu kaaborii iftaan hiriira Finfinnee gubbaatti Oromoon nu bulchuu hin danda'u Abiyyi nu bulchuu hin qabu warri bor hiriira isirratti ba'u warri kun waan fedhoonni godheef hin gammaduuf bor Abiyyi nu bulchuu hin qabu Taakkalaa Uumaa nu bulchuu hin qabu dhanii Finfinnee keessatti hiriira isirratti bahuu deeman bor hiriira isirratti bahuu deeman sanbata baaldaraasiin yaame warri mangaadha isa rabsu warri istuffatu warri donqoroo isaan jedhu warri balla dhiwwur isaan jedhee isa rabsu walaloo maali warra suni hardhallee deebi'ee nam waan dogongora irraa hin baranne dogongoritti dhidhibu Abiyyi qofadha. Warri kun hin gammadu. Hariiroo uummata Oromootiif Eertiraallee hin balleessini. Hariiroo Oromootiif sabaaf sablammootaaf maqaa qeerrootiin dhufee hin balleessini jennee itti himne dadhabna. Qeerroon Oromoo waardiyaan qabsoo kana ka qabsoo kan fiti namichi kun waan jijjiirama kana gufachiisa keessatti Itoophiyaa wal dhabdu Abiyyi mataan isaa bulgu namichi okay Raasaa Ahmed Abiyyi bulguu waan kan godhe gatii kana baasuu qaba gatii kana kaffaluu qaba namichi kun waan kanaafi gatii kan baasuu qaba jedhee yaada wanni inni godhu waan akka malee hamtuuti Jawaar Muhammad Fatiha leencoo lataa Fatiha ammoo galatooma bakka aanolee harma muraaf harki muraa sun deemtanii nu ammoo seenaan inni seenaa Minilikii ka bulguu afaarsuti nu ammoo seenaa Minilikiiti warri miidhamu warra harmaaf harki isaanii murame sun dagachuu hin qabnu seenaa kana jechuun haginni sirraa waasona seenaa gos kanaati ka akka nu barannu barbaadu ka Abiyyiin kitaaba jijjiiree roadmap barnoota haaraa karbaas barnoota haaraa finooteekaarta jedhamu kan keessatti seenaan baratamullee jijjiirame Minilik dhaadheeffamuu fi Minilik faarfamuu fi nu Minilik nurratti faarfamullee hin feenu Minilikii jechuun isa abuudanillee hin feenu masara biyyaalessaa keessatti kaffalamee namni daawwatullee hin feenu nu wanni nu barbaannu haqa dhugaa Oromoo barbaanna dhugaa sabaaf sablammoota barbaanna nama ummata miliyoonii yookaan nama ummata dabaan fixe miliyoonii hedduu kafaarfamu dhiisi sila jechuun warri Minilik fixe sun cuftinuyyuu warri lafisa irraa buqqa'e har'a sila restoration horii ufii argatanii lafuufii deebi'anii warri miidhame suni warri miidhame beekamtee beenyaan kaffalamee fi seenaan isaanii himamee miidiyaan muuziyeemii warraa dhaabbatee har'a sila warri lubbuun jiranii warri lubbuun hin jiran ilmaan isaaniitiif ilmaan isaanii cufaayyuu waan akkasii irraa baratamee seenaa muuziyeemii ta'uu jira dharaa wanni kun kijiba jedhamee namummaan ijoolleen Oromoo aangoon achitti fidde waan kan dhaaresse warri kan nurratti mataatti baase akka warri nurratti goobee warri nurratti moo Habashaa waggaa 27
Tigreen jechuun akki bofa mata keessa dhaante mata keessa tumtee afaan qabsifte har'i jechuun boolla bayanii awwaala banurra dhaadachuu jiran nutti geerara nu rarragaa nurra garmaamaa jiran Finfinnee keessatti bakka irreechaa bakka irreechi itti irreeffatam sun deemanii si dhaka yaadannoo kaachi diiganii bakka irreechaa kanaayyuu deemanii yabaada amliikoo jedhanii bakka Oromoo itti irreeffatu sun tumaa tuffachaa akkas godhanii viidiyoo of waraabanii dhaadachaa jiran. Adoo akki ijoolleen sun achi deemte bakka sun waan sun goote bakki sun jechuun bakka kabaja bakka amantii arda jilaatin amantii walii ulfeessuu qabnu biisan keessatti bakki islaamaa deemee namni amantii bira akkas hin godhu bakka waldaa kiristaanaa yookaan bataskaana deemee namni bira akkas hin godhu bakki Oromoon itti irreeffatulleen akkasitti ilaalamuu qaba akkasittu kabaji malaafi kan hundaayyuu kan ittiin nu gahe Abiyyi Ahmediiti Oppiidiyoo walama filattuuti Abiyyii fi uummata Oromoo wal biratti filattuuti amma waan nu dhagayaa jirru gaaddisii hoggansa Oromoo ka jedhamsulleen diigamee jira kalee jechuun Jawaar Mohammad Faatii Leencoo Lataa Faatii Lamma Magarsaa Faatii Marara Guddinaa Faatii ta'anii guyyaa qeerroo sun Abiyyi waan Oromoo qeerroo sodaate fakkeessuu fi nama walii qabee achitti argame odoo Oromoo walitti hin dabalamin Oromoon hin waldayin Oromoo walitti dhagenne wuhudetiin banan yookaan tokkummaan paartii yookaan walitti baqiinsi paartii hadigin ta'u jedhee fakkeessaaf dhufee firma sun gubbaatti sirna mallattoo sun gubbaatti argame fakkeesse akkasiin ayyaana yookaan guyyaa dabarfate fakkeessaa fi guyyaa dabarfachuuf akka guyyaa irreechaa sun namni tokkolleen Oromoon gaafii hin gaafanne akka Oromoon jechuun mirgu fiiti fi hin falmanne isattu baanii Finfinnee keessatti akka itti wacni fakkeessuu fi dhufee sirni mallattoo sun gubbaatti argame guyyaa irreechi gargarii gale guyyaa lammaffaatti maddamariin isa dabre kaayoon lammaan faatii dhaabatanii fi tokkummaan Oromoo tokkummaa paartii Ihaadigii tursa ka jedhu sun akkasittuu kufee jechuudha. Abiyyi yeroo bitachaa ture gaafsullee ammoo namni Oromoo yaadan warri hedduun hayyooti. Jawaar Mohammad illee dabalatee namtichi kun dogongora isaa irraa hin barata guyyaa guyyaan. Namtichi kun warri kun adoonni akka fedhe jalate isin jalatanii argaa jira. Qalbii isattuu deebi'ee hunda isaa ka Oromoottu deebi'aa jedhamee yaadamaa ture. Inni ilmi mootii ta'u jira karaa badeettu ballayaa dhidimaa jira keessa deebi'uu hin fedhu. Inni jechuun mootota faarsaa warri gammachiisu warrum isa arrabsu sabaaf sablammoota aarsee jira. Ummata Oromoo aarsee ummati Oromoo irra bakki bira laalaa jira. Deeggarsi jalqaba qabu san dhabaa jira sabaaf sablammoonni jechuun Minilik harka muree fi harma muroo irra faarsan madaa warra itti dhagahamaa jira. Itoophiyaan federeeshiniin kun itti fufti moo hin fuftu gaafii keessi galee jira sodaattuu jira. Mirgi federeeshinii saba hedduu ka argam kun jechuun itti fufamoo ittiin fufuun gaafii keessi seenee jira. Waan hedduu hariiroo Eertiraa wajjin qabnullee Isaayyaas Afeworqilleen affeerame waan kan gubbaatti hin dhufu jedhee didee jira. Kun hunduu waan deemu jiru balaan Abiyyi nuuf fide waan diqqoo miti har'aaf akkasuma dubbadha waan dhageeffatanii fi horaa bula gaaf biraatti deebinee dubbanna Minilik yoo millee taanan goota Oromoo hin ta'u faaruun isaa hin malu Minilik jenosaayidariidha Minilik bulguudha Minilik bineensa Minilik bineensallee keessa bineensa hama bineensallee keessa bineensama gadaannisa seenaa Itoophiyaa ka bara yaadatamu yoo Minilik ilmaan Minilikiitii fi warri isa jechuun dhakaa bu'uuraa yaadannoo ayyaan irreechaa ka Finfinnee sun cabsan Oromoolleen hiree argamteen jechuun siidaa isa ka Finfinneetiif ka bakki biraa yaadannoo Minilik Oromiyaa keessatti dhaabachuun bakki takkatti bakki hin qabdu cabsuun barbadeessuun mirga yoo warri madaa keenyatti dhagamee seenaa keenyuu kabaju malee warri nuu hin beeknu ka warraa hin kabaju. Yoo fedhan siidaan Minilik seenaan Minilik Ankoobar bakka inni hidhate Dabra Biraan bakki isaa Goojjam Goonder bakki fedhan ta'uutan malee handhuuraa Oromiyaa keessatti Minilik bakka hin qabu bineensi bakka hin qabu bulguun bakka hin qabu galatooma nagaatti.